Amma mana keetti na aarsitee, na salphistee, na qaanessuu keeti. Achii booda immoo an Sumayyaan qullaa akkati jettetti dhufee akka inni dhufee si kadhadhuufi. Sumayyaan akkamittiin barbaadamu akkam akkas naan jedhe iyyaa akka inni dhufuufidha mana keetti kanati jette. Hin jirunni imaaniin eenyuun iyyuu hin dorgomsiisu kan jette gurraa kee achi kaa'etteen kun gurraadha. Akkana hawwiteettu toon taane viidiyoo makoo ilaalaa obsii jetteen. Viidiyoo makoo ilaalaa obsii viidiyoo koo jala deemtee akkati na hordoftu akkati na ilaaltu iyyuu bagan bare kun anaaf gahaadha. Kanaafuu viidiyoo makoo ilaalii na obsii. Akkamidha garuu harkaan kennattu. Dhuftee akkanii laphee kee keessa jiru har'a mirkaneeffadheen jettu seetara. Akkanii laphee kee keessatti hafee jiru har'a mirkaneeffadhe sababni isaa itti dubartoota biraa dhabamsiiste silaa itti otoo na aarsuuf ta'eemmaa dubartoota of jala naqxeetu na inaafsista turte. Ati garuu ana baay'ee na kabajaa kanaaf duwwaa dhufte. Tokkoon deema. Kun dadhabbina keeti mucaa kee beekuuf dhiisuu dhabuun kee dadhabbina keetidha. Ani garuu naaf inaafannaan oduu odeessu inaasaa yeroo nan dhiisu immoo dhiisa. Dubartiin akka kanaayyuun argamtu Ramadaana keessa cubbuu natti ta'a jedheenii kanani mucaa sitti fidee jette. Innaa Sa'idoon amaniinaa hin sobaatte. Ishee maal goon? Hin amaniinaayyuu. Sa'idoon amaniinaayyuu rakkoon hin jiru. Ani Adaamaa sa'aatiin barbaade yeroon barbaade dhufee akkan barbaadetti deebi'ee galuu danda'a jette. Akkan barbaadetti waan si beekuufidhaani. Yeroon barbaade dhufee yeroon barbaadeen bahanii sosochii kee hundumaa nan beeka. Unkaan jette sati baadiyyaa dhaqxee viidiyoo waraabdee kanatti hin gadhiisnellee annan beekaa itti infoormeeshinii baay'een qaba'anii jette. Nama ati waa'ee koo hin beeku jettutu waa'ee kee natti himaa. Qaar hunduma keeyyuu ani ba'uuf galuu kee hundumayyuu nan beekaa. Ati akkuma ani si kaa'etti jirtaa jetteen yaa Rabbi eessa dhaqna Sumayyaa bira. Akkuma ani si kaa'etti jirtaa. Sababni isaa dubartii 3 si marsitee jirtu keessaa ana Sumayyaa yaadattee viidiyoo koo jala deemtee dhaggeeffattee Sumayyaan deebinaa deebisuu didde jettee waan dubbadhu xabitoon godhiin na yaadattee dhufuu jechuuni ammayyuu ati na dhaggeeffatta anaaf bakka qabda. Amma reefinsi baree akkati na dhabuu keetti baay'ee miidhamtee si bareen jira. Kanaafiyyuu silaa atitoo na inaafsisuu barbaaddee dubartoota qeebitti naannessitee haasofsiisaa barbaadde godhaa na inaafsisaa waa natti qoosta ture. Ati garuu hammam akka na kabajjuuf baay'ee waan na kabajjuufi qofaa kee dhuftee dubartii hundumaa bira ariitee qofaa kee dhuftee. Kanaafuu baay'ee gammadeen jira. Si argachuu kootti akkasittiin baay'ee gammadeen jira. Iddoon si kaa'etti si argachuu kootti baay'ee si gammadeen jira. Ati akkas jettee akka ni deebi'ee Adaamaa dhufuuf yookaan achi dhufuufidha. Kan haasa akkasii haasoftee. Innaa durammoo kan ani aarii gubateetu dhabnaamin jedhee haasa'ee ani viidiyoo koo waan ilaaltu iyyuu natti hin fakkaatu. Nama hin barbaanne koo viidiyoo isaas hin ilaalanii nan barbaaddu waan ta'eef viidiyoo koos hin ilaaltu jedheeni akkas haasa'aa ture. Ati garuu viidiyoo unkaan ana miti jette ana argitee isa inni uffattee miti qullaa dhuftee sin ilaalu isa jedhetti unkaan ani dhufee miti viidiyoo koo of jala dabarsaa hin jirtu ati jette. Na ati na jala deemtee viidiyoo koo hordoftee Sa'idoon deebinaa deebisuu didde iddoon jedhuttis hordoftee waan hundumaa na jala deemtee hordofteetu daqiiqaa meeqaatti akkani waa'ee kee haasa'ellee dhaggeeffattee
tukanati deebinaa deebiste kana jechuun immoo ammayyuu na dhaggeeffattaati. Na hordoftaa. Akkati na hordoftu imaan faayyuu dubartoonni keeyyuu nan hordofanii jette. Akkati na eegduu na barbaaddu saanuu nan eeganii. Sirba giddii sirbiti Sumayyaan hin kolfiti sobdee kolfiti. Ani dubartoota sadan kana keessaati si barbaadu jettee waan natti ajooftu se'ee ati garuu imaaniin mana keessaa ariiteetta. Imaaniin ariiteetta. Maqaan ishee eenyudha? Etterramu eenyudha? Maqaan ishee Ayyaantuu Etterramu. Gaafa ayyuudha gaafa ayyaantuudha gaafa barkiinaatti. Naa hawwis ariitee hunda kana ariitee ani mana kee dhufee naa azzanteetu jechuudha. Kanatti dhuftee qophaa kee natti taasoftee akkasii argachuu kee garuu gammadeera jetti. Naani nama akka kaanitti argatu jechuun siinan argee laphee kee keessas nan jira na dhiisteettansee ati daanan dhiisnee. Sumayyaa. Ani durayyuu dubbadheera ani reakshinii sirratti hojjedha hojiidha jedhee durayyuu dubbadheera akka hojii ta'ee yoon deebiseesi reakshinii yoon hojjedhesi waa'ee kee yoon haaseesi anaaf hojiidha dura dubbadheera ati garuu anarratti reakshiniin hojjettu maaluma kan jedhu viidiyooma koo laaltee jette maaluma ta'u viidiyoo koo laaltee deebinaa deebiste waan nan dhiisnee fidhaatii. Sumayyaan hin aarre akka jedhamuuf kolfa giddiidhaan kolfitika. Mana keetti gaate deebii akkasii naa deebistee na aarsiteetta. Ani garuu akka irraayyuu gammadee hin beeku. Baay'ee na gammachiiste akkaataa itti dhufaatiin kee qofaa kee dhufte. Bitaa mirgaan dubartiin hin jirtu. Wanti si bira taa'ee na ashoofu hin jiru. Bakka ani garuu gammadeera itti akkasitti si argachuu kee gammadeera. Innaa amma keetti akka Adaamaa dhufuuf miti jette higgi baallebbat kan jettu. Ani garuu yeroon barbaadetti dhufa malee yeroo jettetti miti kan dhufu. Yeroon barbaadetti garuu eenyuyyuu na fuulduraan dhaabatu. Waan haasoftu wallaalte Sumayyaannaa kana hundumaaf galatoomii jetteen. Tokko gateetti irra kaawwattee tokko sarbaarra kaawwattee uftee kan nattiin haasa'in qofaa kee dhuftee na kabajjee ulfinaan tasgabbiidhaan akkasitti na haasa'uu keef galatoomii. Bakka an akkatti na kabajjayyuu hin seene edaati gubataa kee jira guggubattee waan guggubattu dhabnaan akkatti jiraachaa jira. Sumayyaa harkaan kennadhuudha bara. Na dheengaddallee xinnoo ishinatti dhagahamee ture. Waan na tuffatu wayii natti fakkaate yeroo inni zimzim jedhu. Amma garuu baay'ee gammadeen gammachuu keessayyuu waan an haasa'u dhabeeratti. Coggaarraan Sayid baay'ee gubateera. Coggaarra dubartii sadiirraa hafe baay'ee kan guggubateedha. Yoona aannan meeqa fixee jira. Aannan meeqa fixeera. Sanuu imaanii fi hawwi shawwadde naan jedha. Isaan koo duruu nan beekanii maaf shawwadamu itti kan shawwadame sidha. Kan shawwadame sidha malee imaanii nan beektu. Hawwiin immoo guyyaa tokkoyyuu girrigirri keessa na argite malee nan beektu nan beekan jetti barsuma miidiyaa irratti teessee lafa lafaa ooltu argaa oolu miti. Eela dhugaa dubbatte Sumayyaan dhumarratti maatte seetanii ani coggaarraa kee hin tuqne. Coggaarraa ani sin tuqne rifeensa sirraa fixeette Sumayyaa. Ani rifeensa sirraa fixee. Isaan immoo coggaarraa kee fixanii. Ani hin jenne yeroo darbe gadda akkaan dubbadheera Sayidoo azaaba keessa ture. Rifeensa isaa kana waa malee irraa hin dhumne dur rifeensa qaba Sayidoon hin jenne isheen immoo kunoo amma dhugaa jirtu dubbatte.